Ishiin eessarraa dhuftee maqaan kee eenyu? Waaqayyo maal sii godhe lafa kanatti? Wanta Waaqayyo sii godhe saba kanatti fuula Waaqayyoottis himis siin jedha. Ani Bizinees Taaddasaa jedhama. Naan ishee Gujee gaarii. Waaqayyo inni naa godhe lafa kanatti waa guddaadha. Baay'ee na dhukkubaa ture. Garaa koo lubni koo baay'ee na dhiitaa ture. Kiiloo koo 48 dhukkuba kana faana kiiloo 63 dhukkuba kiiloo 15 baadhee ture. Hospitaalli na hin deemne jiru kunu asirraa saawudii ጊዜ lama ta'ee bakka mirmaraan hin taane jiru garaa koo irraa waraabama dhukkuba qabdu jedhu kun waasittillee dhukkuba qabdu jedhame bakka kanattillee raayitii ta'ee jira namoonni na dhukkuba bakka hospitaala gurguddaa beekamoo bakka baay'ee naqee dhukkuba qabduudha ana garuu baay'ee na dhukkuba hin taa'u dhaabadhu baay'ee na dhukkuba nama saara raajiyyaa kaatolanii raajiyyaa nan ta'e dhukkubni tokko na keessatti mul'achuu hin dandeenye guyyaa tokko lafa kanatti namni nu mar'ee achi dhaqameedhaanii gara kana dhufne bakka kanas hin beekun ture gaafa lafa kana dhufu gubaa'ee keessa taa'een dhukkuba keessaa dhabaadhanii raajiyyaa kadhatanii achuma ba'ee bakka mafi joorsuma jammaree tumaannan fakkaatu suma isaan garaa koobaa waraabaman fakkaatu mafi joorsuu qabee kiiloon 15 sun akkasumatti na keessaa baqeetuma dhuma nan fayyee jechuudha. Kiiloon koo 48tti deebi'eera ni fayyeera waaqanaa galateeffadhaan Gaaffii tokko si gaafadha. Mana yaala gaafatattu dhukkuba qabdu seeniin kee hundumtuu nagaadhaa siin jedhu. Siin immoo si dhukkuba. Seeniin dhiiga tokkollee hundaan namni akkan dhukkuba hin qabne namni nalaalee Itoophiyaa beeksimoo kun beekadaadhaaf annaan jedhee jira. Kiiloo 15 waan taanaa fakkaatan nama keessa waariitti madumee bakka nama kiiloo 48tti deebi'eera ni fayyeera waaqanaa galateeffadhaan jedhe. Ini kan Brahmo pada sekarang itu kilo ke amartan bisa ture hukum suri kilo production ture mana kilo jatan bisa itu kilo jatan bisa ditarik bakal namun ini file ada sinjuru wala baru bukan mana kisah hude wala mana tempat awal Amal yang kita bukan itu sama kilo ke lalan tu bukan sampai ini. Iya bukan sampai itu. Kilo bukan sampai ini. Iya betul. Ini bukan ada baru pada itu betul. Sisi baru pada ini dia. Kalau lagi pas di sini pada hari sangat penting pertahanan menikah baru kita nilai baca. Bukan kisah ada dan pada tadi kan manas kisah baru mana. Ini ada dunia dekat. Alfaya bukan tempat musuh sendiri. Untuk presiden ini pada Alfaya. Eshi makan kesenimu serat tani waktu yang berada di mana sini bro? Ani makan kau tiada menjama jadi ini kau semua. Jia harra dia siti fayye kali. Fayye ni kau kentara di bawah era tu. Otomatis jero bagian itu acumati itu jero bagian masuk dengan itu. Garu lagi ada kerawan berat jero tak ini akan jero maliki musiman bisa mana baca satu dua kali yang kerana. Amma tahu jahara tobe lulu akstina ukuba gelera ita nanya uyamnya ishintibutin aka yona kehina ukuba baia ita ya aka harkan akasiti bula na chanda kama namtakot impat jadi kesako dua kali timbuha jahara gananan affairs certi kananan aka fayin nalang ganan manut ganan ke iman affairs ufenane Menjil befa, negara kini nak kesture, kata kawan kan menjil befa ya buku. Jil befa ini kalau ini kata kama, menurut kita kata kama kata
kadhadhee giseen ka'u ka'aa jedhamee giseen ka'u narra jiru miidhaan sun. Miidhaan sun nama jiru bakka maaliin ta'e narraa bu'e moo jedhee keessa kootti yaadeen zimmi jedhe haqee wambar irratti yaadna kokkas walitti go'e ofiidhaan wanta jiru. Bakka ta'e dhugaa ba'een galaan jedhe ayi dura mirkaneeffa'aan jedhe keessa kootti immoo dura mirkaneeffa'ee tanii deebi'ee dhugaa ba'aan jedhe. Amma gisee mucaan makiinaatiin rukutame jedhee harki isaa cabee asitti fayyisan namicha baay'ee wanti tokko na tuqeenaanis na utaalutaan naan jedhe keessuma kootti gadi ofitti boo'eetanii yaa waaqayyoo na ilaatti amaanis jedhee nan galateeffadhee keessa kootti nan gale ergasii natti hin deebine bakka. Sana sebetul malufe bayi nakacang turte erkesi mo nembe kami pada jetani yerosa nasubah lagi fana badani hukum sumsiki sada bani aman kami fadani nakati wanda ko yatti ini tidak dimiliki di wai nakati bila lagi no normal kerja kalau kita biasa musuh segala benda aman kita sendiri bisa bayi kita sendiri mana Amin tokko hin qabu waaqayyo bara-baraan haa eebbifamu haa ulfaatu isa akka kana namaa otoo hin muramin mana yaalaa otoo hin gahin amma otoo mana yaalaa aqeera ta'e anna kee murraa naamuna fo'anna dhiiga kee waraabna maal goonaa naan jiru ture wanta baay'ee jira ture isuma keessatti informaaliin argamu ture isa akka kana malee tola nama fayyisu kana naa galateeffatu. Masih saya ilan sekarang orang kata kan hari ilan Waaqayyo Israa'el ibsu, ibsu semata.